namoonni maatii lama guyyaa har'aa murtii jajjabaa dirreedawaatti kennamee jira. Mucayyoo daa'ima ajjeesuudhaan murtiin du'aa namoonni itti murteeffaman guyyaa har'aa sagantaa addaatti qabannee isiniif dhiyaannee jira. Taateen kun kan itti raawwatame magaalaa Dirreedawaadha. Dirreedawaatti namoonni shamarree ganna 11 Ba'amlaak Girmaa ajjeesan murtiin du'aa itti murtaa'ee jira. Kun immoo seenaa biyyattii keessatti seenaa ajaa'ibsiisaa fi seenaa namoonni hedduun marsaalee hawaasummaatti wal harkaa fuudhanii yeroo ammaatti deemaa jiran keessaa isa tokkodha. Dhuguma dubbachuuf haalli amman sana daa'imman ijoollee ganna 10 ganna 12 keessatti kallattiilee adda addaatiin geggeeffamaa jiruuf murtiileen akkasii murtiilee ajaa'ibsiisoo kan jedhanis hedduudha. Koomentiilee hedduu argaan turre. Taateen kun keessaa kan itti raawwatame Dirreedawaa namoonni shamarree ganna 11 Ba'amlaak Girmaa ajjeesan murtiin du'aa itti murtaa'uun wal qabatee jira. Haati dhaloota ishee Hanna Bayyanaa fi abbaa warra ishee Biruk Alamuu daa'ima kana kan ajjeesan ragaan ergamee kanaan booda murtiin du'aa itti murtaa'ee jira jechaadha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Madda Olaa'uu Miidiyaa kan dhaggeeffachaa jirtan gara foddaa Madda Olaa'uu Miidiyaatiin mee murtii kanarra dhaabbachuudhaan yaada keessan bifa koomentiitiin nu barreessaa. Murteen kun murtii haqaati moo akkami kan jedhu immoo kallattiidhaan walitti deebinaa. Beeksisa kanaan booda turtii gaarii isiniin jedha. Kanumarra dhaabbachuun murteen jajjaboon har'aan tana Dirreedawaatti murtaa'ee jira. Murteen murtaa'e kun immoo kallattiidhaan fakkeenyummaa guddaadhaas kan jedhanis jiru. Akkamitti abbaa manaatti fi haadha manaatti murtaa'e kan jedhamu gaafiin kun kallattii adda addaatiin ka'ee jira. Gara xumuraatti waan wajjin ilaallu ta'a jechaadha. Keessaa magaalaa Dirreedawaa magaalaa federaalaati. Murteeleen gurguddoon magaalaa itti murtaa'anii fi sadarkaa federaalaatti ejjennoleen gurguddoon itti ba'an keessa magaalaa Dirreedawaa magaalaa Hawaasaa fi Finfinneen ishee takkadha. Akkasuma Baahirdaar dabalatee jechaadha. Dirreedawaatti keessaa mucayyoo ganna 11 erga ajjeesaniin boodatti mucayyoo Ba'amlaak Girmaa jedhamtu erga ajjeefamteen booda haati dhaloota ishee Hanna Bayyanaa fi abbaa warra ishee Biruk Alamuu daa'ima kana akka ajjeesan ragaan erga mirkaneessanii booda mana murtii du'aatti murteen kennamee jira. Murtiin waliigalaa federaalaa kutaa Dirreedawaa himatamtuun tokkoffaan haadha dhaloota ishee Hanna Bayyanaa Gabra Yohaannisii fi himatamaan lammaffaa abbaa warra ishee Biruk Alamuu Tasammaa caamsaa 15/2017 yakkamaa ta'uudhaan murteessuu isaanii manni murtii du'aa itti murteessuun isaa murtaa'ee jira. Isinoo maal murteessitan kan jedhu bifa gaafiitiin isin gaafanna. Dhuguma dubbachuudhaaf murtiileen akkasii hoggaa ba'an abbaa manaatiif haadha manaati kan daa'imoo kana ajjeese jechuudhaan manni murtii itti murteessee jira. Warri mucayyoo osoo hin taane namoonni kunniin akkaataan isin ajjeesan confused keessa waan nama galchuudha. Dhuguma dubbachuudhaaf osoo isin taatee akkam gootan maaltu maal ta'a kan jedhu immoo waan wajjin ilaalluudha. Mucayyoon kun abbaan ishee Ba'amlaak abbaan ishee Girmaa akka ta'e keessaayyuu umriin ishee ganna 11 isin hin jenneerra. Murtiileen kunniin ammootu kan irra murteeffame namoota shakkamtoota lama kan isii ajjeesan kan qooda ishee keessatti fudhatan jechaadha. Murtii ajaa'ibaatti murtaa'ee jira. Murtiileen akkasii yeroo murtaa'an kanatti namoonni hedduun koomentii barreessanii jiranii. Murtiileen akkanii murannoo guddaadha. Akkasumas barnoota ijoolleen hedduun daa'imman hedduun ajjeefamaa turanii jiranii. Murtiileen akkasii kennamuu qaban kan jedhu dubbatanii jiran jechaadha. Sagantaa biraa irratti immoo gadi fageenyaan duuka bu'uureessi biraa. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo marii nagaa mootummaa afaan eegalan akka itti fufan hidhattoonni faannoo immoo kaayyoo qabataa fi nagaa qabeessa qabatanii gara nagaatti akka dhufan mootummaan Ameerikaa waamicha godhee jira. Shamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Madda Olaa'uu Miidiyaa hangafoota isin dhageessuun gara oduu bal'inaatti isin deebisna. Ammaaf oduu hangafootaatti isin dabarsina. Paartiileen haaraa pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed aangoo giddu galeessaatti sassaabamuu danda'a jechuudhaanis qeeqa isaanii cimsanii itti fufanii jiran. Poolisii federaalaa ogeeyyii 47 to'annaa jala oolan qorachaa jiraachuu isaa guyyaa irraa ifoomsee jira. Ameerikaan kallattiidhaan waraana bilisummaa Oromootii fi faannoon yaamicha marii nagaa irratti hirmaachuu qaban jechuudhaan dhiibbaa ishee cimsitee itti fufuun isaa dhagahamee jira. Godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanota garaagaraa keessatti tajaajila ifaa fi neetwoorkiin bilbila addaan cituu maddeen himaa jiru. Kunniin hangafoota oduutii gara oduu babal'inaattiin isin deebisaa. Oduu wajjinaan falmataa Roorrootii gara Madda Olaa'uu Miidiyaatti.
Poolisiin federaalaa ogeeyyii fayyaa 47 to'annaa jala oolchuu qorataa jiraachuu beeksisee jira. Lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa sadarkaa biyyaatti geggeessaa jiranii wal qabatee ogeeyyiin 47 to'atamuu qoratamaa jiraachuu ifoomsee jira. Poolisiin federaalaa ibsaarra caamsaa 23 bara 2025 wabeeffachuun baaseen ogeeyyii fayyaa to'ataman kunneen gaafii mirga adda godhachuudhaan humnoota jeequmsaa uuman hojjetan waliin ta'uudhaan akaroo hojii dhaabuu raawwatan jechuudhaan ifoomsee jira. Damee fayyaa irratti jeequmsa uumuu fi lubbuu wal'aamtotaa wal baraaru baasuun keessatti shakkaman jechuudhaan ifoomsee jira. Shakkamtoonni kunneen dhaabbilee fayyaa garaagaraa keessatti qaamolee akaroo hojii dhaabuun kaasan uumuun qaamolee ogeeyyii fayyaa hin taane ogeeyyii adii uffisuudhaan mooraa hospitaalaa keessa seenanii jeequmsa akka kaasan godhanii jira jechuudhaan himatee jira. Waayillaan isaanii hojiirra argaman doorsuu fi dhaabbilee mootummaa tajaajila wal'aansaa fi barnoota kennamu keessatti adeemsa baruu fi barsiisuu danqanii jiran jechuudhaan poolisii federaalaa ibsee jira. Poolisii federaalaa kanneen jedhan koomishinarri mirgoota namoomaa Itoophiyaa lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa caamsaa 13 eegale wal qabate poolisiin ogeeyyii fayyaa miidiyaa hawaasaa irratti kakkaastaniirtu waayillaan isaanii hojiirratti argaman biroo doorsaa jiran jechuudhaan hidhuu isaas beeksisee jira. Poolisiin ogeeyyii fayyaa to'ataman 47 jechuu haa ibsu malee marsaaritti Healthy Voice Itoophiyaa jedhu ogeeyyii fayyaa hidhaman 100 ol jechuudhaan gama isaatiin ifoomsee jira. Poolisiin federaalaa ibsaarra baaseen ogeeyyii fayyaa haala naamusni ogummaa fi seerri hin eeyyamneen lubbuu lammiilee du'aa fi balaaf saaxiluu hojii dhaabuun warreen kanaanis hojii akka dhaaban kakkaasuu fi doorsuun gocha yakka ta'u yaadachiisuun warreen kaniinis gocha kanarraa akka of qusatanis yaamicha gochuun isaa ifoomsee jira. Kanaafis mootummaan gaafilee ogeeyyii fayyaa saffisaan akka deebisuuf ogeeyyii fayyaa immoo adeemsi isaanii lammiilee wal'aansaa barbaadan balaa irraa baraaruudhaas jechuudhaan gama marsaalee hawaasummaatiin guyyaa irraa ifoomsanii jiran. Godina Wallagga Bahaa fi Oromoo Wallaggaa aanota garaagaraa keessatti tajaajila ifaa fi neetworkii bilbila addaan citu maddeen ifoomsanii jiran. Godina Oromoo Wallaggaa aanaa Jardaagee fi Umuruu keessatti neetworkiin addaan cituudhaan hawaasni naannichaa rakkoo hammaan hin jedhamne keessatti hafee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamuu dabalatee aanota olitti rakkoon wal fakkaataa jiraachuu himanii jiran. Godinaalee kanneenitti haleellaa hidhannootiin faannootiin raawwatamaa jiruun manneen uummataa gubuun namoonni nagaa ajjeefamuu fi buqqifamuun cumeetti fufuu isaa maddeen ifoomsanii jiran. Saamicha qabeenya ammoo uummata harka qullatti hambisee jira jechuudhaan ibsanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya uummata isaa tiiksuun dirqama qabaatus rakkoo godinaalee Wallaggaa keessatti uummata irratti gahaa jiruuf hanga ammaatti furmaan hin argamne. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa birmadummaa daangaa Oromiyaa kabachiisuu qaba jechuudhaan hawaasnis dhaammatanii jiran. Paartiin haaraa pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed aangoo giddu galeessaatti sassaabuu danda'a jechuun qeeqamee jira. Dhaaba siyaasaa haaraa paartii haqaa fi tokkummaa GCP jedhamuun pirezidaantii Somaaliyaa Mohammediin ijaaraman irratti qeeqni gamasii kallattii adda addaatiin ka'aa jira. Kunis filannoo dhufuuf tasgabbii dhabsisuu danda'a jedhamee sodaatamee jiraachuu isaa ifoomaa jira. Qeeqni kun saffisaan kan dhufe erga pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed walgahii hooggantoota mormitootaa waliin taasisan irratti paartiin isaanii haaraa paartii haqaa fi tokkummaa labsiin boodadha. Bulchaan Jubaland Ahmad Muhammad Islam Moudebeen gaazexeessotaatti akka himanitti GCP'n dhaaba siyaasaa abbaa irree duraanii Muhammad Said Barre kan waggoota 21 Somaaliyaa bulchaa ture paartii sooshaalistii warraaqsa Somaaliyaa SRP jechuudhaan wal fakkaata jechuudhaan dubbatanii jiran. Pirezidaantiin duraanii Muhammad Abdullahi Farmaajoo fi Shariif Sheikh Ahmad akkasumas ministeerri muummee duraanii Hassan Ali Kheyri pirezidaantii Muhammad murtee isaanii irratti deebuudhaan akka ilaalanis gaafatanii jiran. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo marii nagaa mootummaa faana eegalan akka itti fufan hidhattoonni faannoo ammoo kaayyoo qabataa fi nagaa qabeessa qabatanii gara marii nagaatti akka dhufan mootummaan Ameerikaa akeekkachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa immoo haleellaawwan diroonii lammiilee ofii irratti raawwatu dhaabee gara furmaataa akka dhufu waamicha Ameerikaa kun karaa ambaasaaddara imbaasichaatiin dhiyaatee jira. Bara walitti bu'iinsaa kana biraa lakkoofsifnee yeroo jirutti dhiibbaa walitti bu'iinsaa kan lammiilee Itoophiyaa irra ga'uun argisiisu barbaachisaa kan ta'es ibsuu isaa yeroon dantaan uummataaf dursee kenna
kennamuu fi walitti bu'iinsaawwan keessoo Itoophiyaa fala waaraa kan kaa'amuu qabudha jechuudhaanis dubbatanii jiran. Yeroo kanneen qe'ee irraa buqqaan qe'ee ofiitti deebisanii ijoollee mana barnootaatti deebi'anii fi tajaajila fayyaa argatanii fi sargolummaa yookaan sardhabdummaa sochii hidhannoo saba godhachuun babal'atee jiru dhaabbachuu qabas ta'uu ibsanii jiran. Yeroo kana fuula gara nagaa fi tasgabbii deebifatanii jedha ambaasaadar Ameerikaa Itoophiyaa Irib Masgiinaan ergaa karaa miidiyaalee hawaasummaa isaaniitiin dabarfatan irraa kallattiidhaan isin biraan geenye.